duudha lammaffaa isaanii gadi ta'udha. Usjed du'i jechuuf abaarsaati. Rabbi gadiinsi haa deemu jechuuf abaarsa. Tokkoffaan ammootiin munaafiqni ammootiin nama akkanaa kanniin. Baga Rabbiin ammootiin si wal nu barsiise munaafiq akka teetii tanaan. Gadaa nabiyyuu hima jirti munaafiqni. Nama ammootiin garanallee fakkaatee garanallee fakkaatu. Munaafiqni bari ibidda keessatti illee ammoo fi darkil asfalii barabbo. Mushrikaa gaditti gubataa barabbo. Akkamitti ati iccitii muslimaa fuutee garasitti ammootiin haasoyta. Nama nuun taanetti akkamitti haasoyta boo iccitii fuutee. Bar basaastuu jedhama wanni akkanaa basaasaa. Basaasaan ammootiin basaastuun hin ajjeefama ammootiin seera shari'aa keessatti. Gaafa tokko gadaa nabii alayhi salaatu wassalaam sahaabonni duula deemtee duularraa galtee bakka tokko ammootiin qubattee teteettu basaasaa wahii dhufee keessa taa'e. Sahaabonni hin lallaafte. Waan nyaatanillee of bira dadhabanii lallaaftee jennaan achuma ammootiin oduu jaraa guuree tare rasuulli dhaqqabaa jee basaasaadha ajjeesaa jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Wayituma san dhaqqabde sahaabaan nabii kenna alayhi salaatu wassalaam. Dhiiratu dhabame silaa asirraa si galchu. Dhugaa jedhan zamana akira ammootiin lukaa ibnu lukaa jalee ilma jalee hordofa namni ka beekumsa hin qabne beekumsa malee beekame. Beekumsa takka malee ka beekame namni jala deemee hordofa feemasii godhe. Fooloo irraa deeffadha abbootiin nama akkanaa kana fooloo irraa deeffadha. Munaafiqa akkanaa kana abboo isintu leellisee matarratti baase. Nuti qaraa ammootiin bar nama ammoo islaamummaa seenuuf si dhabne malee sila ammoo waa siin jenna turre. Waa sirratti dubbanna turre. Garuu ammoo islaamummaan teenna kabajaa qabdi akkana ammootiin suutaan deemaa jetti. Suutaan deemaa jetti kabajaa qabdi. Nama islaamummaa burseenuuf si dhabne ammoo har'a waa siin jennee sirratti ka duullu taate yeroo awwalaatu silaa kasirratti duulan. Bor namni islaamummaa hin seenu jenneeti islaamummaan akka kana nuun ajajju nuti. Haala gaarii nu barsiifte islaamummaan. Waan gaarii irra nu keette islaamummaan. Waa hedduu addaan nu baafte islaamummaan adaba nu barsiifte islaamummaan. Sila ammootiin akka teetii adaba dhabduun tun. Sila ammootiin waa hedduu argatuu qabdi qixaata hedduu argatuudha qabdi. Nuti ammootiin wahiif si dhabne. Waa hedduu laallee si dhabne. Achi laalle fageessine nama boru islaamummaa keessa seenuuf si dhabne. Ammoo seente ammoo kaluu jirta jechaaf si dhabne. Har'arraa ammoo onlaayinitti waan islaamummaa dubbattee tokkoffaa namni ammootiin sitti ga'ee sirra si galchuun. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saddeetii irra ji'a sagalii irra. Akkuma sana addaan baatan. Akkuma sana ammoo mana qaraatii keetitti kanii ati nasiisaa ture. Hedduu ganna buusaa turte mudii taran ganna buusaa. Nama biraa waliin miiseejii gadabbii keessa durriyyee haakira tun intala fitnaati. Rabbiin afaan isii haa qabu yoo ammoo tuni qajeelchuu baate Rabbiin afaan isii haa qabu. Rabbiin asirra isii haa galchu. Hadiisni nabii kennaa bakkuma jira wallaahi alayhi salaatu wassalaam. Zamana haadinaa namni luka ijala yaa'a. Beekumsa malee ka waa haasa'u beekamtii bichaa kennaniifi. Beekumsa malee ka waa haasa'u. Beekumsa malee ka beekame luka ijalee ilma jalee jala yaa'a rasuulli rabbi. In argita ammoo dalagaan teenne yoo rabbiin walaan dhagee hin argita. Rasuula rabbiin waa jedhe san jala deemtee waa haasa'u. Luka ibnu laka jala deema jee rasuulli rabbii zamana akidana. Amma beekaa si haa nyaattu. Rabbi si haa galchu asirra. Dhibeedhaan rabbi si haa galchu. Yoo qajeelumni jiraate rabbi si haa qajeelchu. Yookaan dhibeedhaan rabbi si haa galchu. Dhibeedhaan si asirra haa galchu. Yoo qajeelumni jiraate rabbi haa qajeelchu. Yookaan booniyyee ashabbaarii durriyyee intala fitnaasan dhibeen rabbi asirra haa galchu. Dhibeen rabbi asirra haa galchu. Sheekha Arabi Aliis nabarii idis. Qaali idis. Egaa roobee akka namaatti guddiftan abaarii maa sheekha roobee abaariin daaraa godhe bar. Akkanumatti haa jiraatu. Gorsuudhaa akka danda'anii tokko akka jechuun maal godhe. Bakka gurbaa ani laali amma viidiyoon deemgatti ishiin gurbaa wajjin asoote. Eenyu namni gaggeessi goose shaka roobee namaatti siin gaggeessu moo eenyume yoo namni mootii dara qabaatu jiraate hundi isaanii mootii dara irraa
Ani illee wallahi jedhee enga taasoo hedduu takka na rifachiifte mucaa fokkataa isa wajjin akkasii hedduu takka na dabsu. Ambaka sheekan illee maqaa dhuti sheekan illee akkama malee jechuudha. Akka mucama haarama dhufee sanuu akkasii hamilee isaa cabsuun gaarii miti. Akkasani Ajifata jedhama kamisa keessirraa manni balleessuun jedhu. masa rabbiin arra barra na kaayaa see'u. Ji'a 8 irra ji'a 9 irra. Akkuma